Yoo jiru bareeda jiraanna gammanne hayaata gaarii isaan wanni nu dheebonne maal beeyna yoo rabbiin gaaf tokko nuu kenne jiru gaarii nam. Ifaajee qeerroo fi qarreen Oromootti wareegameen achi gaya biyyiin. Ijoollee Jimmaa qofatu ajjeefamee wareegamee abiyyi achi teessise yoo jette deebii kana naa deebisi. Ana qofaaf osoo hin taane Oromoo waliigalaatiif deebii kana kenni. Nutu akka Jimmaatitti du'ee Tigree dura dhaabatee wareegamnee kophama kenna abiyyi aangorra kaawwanne yoo jette kottu deebii kana Oromoodhaa kenni. Saniin gara kaanitti waan hin taane dubbattanii nu harkaa ba'uu hin dandeessan. Dogoggora irratti gandummaa osoo hin taane dhugaa irratti dhugaa qabannee isin dura dhaabanna. Jecha Abdii Geetaachoo maaliif abiyyi nama Jimma jedhe jedhuuf suni gonkumaa fudhataman qabu. Abiyyiin Jimma Oromoodha. Oromoo keessaan nama tokko. Oromoo miidhee dhiisen leelaan agarnu. Suni waan biraati. Garuu jecha abiyyiin Oromoodha jedhe san Abdii qofaa miti ka jedhe. Duulli Abdii irra baname dogoggora. Wanni duulli Abdii irra banamuuf hin jiru. Gaafiin ka gaafatamuu qabu kiyyaadha. Kiyyaan nama tokko akka dhuunfaa isaatitti nama of danda'ee deemuudha. Oromoon Jimmaa gonkumaan hidhamu jedhe maaf jecha kana jedhe kana Oromoodha dhiifama gaafachuudha qaba. Jimmaanaan Oromootti beeka malee takka Oromummaa irraa kaasee hin beeku. Abiyyiin yoo ilma Jimmaa ta'es ammoo abiyyi isinii miti kaachi kaayee kiyya kanan dogoggoriin. Abiyyiin ifaajee ilmaan Oromoo waliigalaa kutaa 11 du'a Harargee, du'a Baalee, du'a Arsii ka Jimmaatiin ka Booranaa ka Wallagga du'een aangoo kan argate malee ijoolleen Jimmaa qofti kophaa keessanitti qabsooftanii abiyyi achi hin kenne. Waan isin hin baafne naasayna. Oromoo dogoggora tana naa hubattee atam isi tana gara laafoo waan ati jette irra deebi'ee hin jedhuwan. Wallaahi hin jedhuwan. Wallaahi billaahi hin jedhu. Osoo maana aarsaa miti kiyyaan ibiddi na qabate. Osoo maana aarsaa mi abiyyi nama daga fedhe ibiddi na qabate. Waan ati jette san hin jedhuwan. Gonkuma baay'ee itti gadde waan akkasii sirra na'ine. Waan akkasii gonkuma sirra na'ine. Isin galee kanaaf jecha viidiyoo kee kasi jala jiru hundaayyuu kaasi. Kiyya arrabsiteef jecha san jetteef wanni sii dabalamu hin jiru wanni sirraa irratu hin jiru. Boleessa kiyya dhageette dhiifama wajjin jecha jette dhiifama gaafadhu. Waan hin taane dubbatteerta bakka. Mucaan waan fedhe yoo dogoggoree jire kiyyaa yoo jecha san jedhe afaan nagaatiin gaafachuudha qabda. Afaan tasgabbiitiin gaafachuudha qabda. San bira dabree ammoo Oromoo naa gaafatu kiyyaa. Kiyyaan tokkummaa ijoollummaa qaba mucaan kun. Bilchinnan qabu. Siyaasa keessatti bilchinnan qabu. Umriin isaa umrii ibiddaati. Waanuma itti dhufte dubbachuu danda'a. Ati garuu tasgabbiidhaan jecha isaa kana dogoggora ta'uu namni kamuu ni beeka. Garuu maaliif deebii akkanaa deebisuu hin barbaachise? Maaliif jecha akkasii achi tartee waan agas ga'u haasa'uu hin barbaachise? Saalfattee tammatummaan viidiyoo sallaaluu hin dandeessa kiyya. Kiyyaa jedha gara laafoo. Kaasiif jalaa hunda isaaf jalaa kaasi. Rabbi illeen si haadhiisu dogoggora guddaadha. Wallahi Rabbi si haadhiisu. Isa kanaaf jecha baay'ee gaddee kiyya ati ammoo Jimmaan Oromoo keessa baasuuf yaaliin ati goote guddaadha. Osoo Oromoon kutaa 11 ol ka'e abiyyiin edana achi hin bulu kiyya. Hin irraanfatina waan kana isinitti maal. Osoo Oromoon kutaa 11 edana ol ka'e abiyyiin Ahmad achi hin bulu. Wallahi billahi hin irraanfatin jecha jette san hin irraanfatin. Guyyaa tokkotti gaafachiisa seenaan. Nuti Jimman hidhamnu kutaa biraa hiinee itti bashannanna jechi ati jette sun edana ol ka'ee Oromoon kutaa 11 abiyyii kana achi kaasuu ni danda'a. Hin danda'a wallahi baxaamitti hin danda'a. Ufi shawwadina Abiyyi Ahmad isinii miti kaachi kaa'e. Oromoo keessaallee of hin baasina. Jecha hin taane dubbattanii Oromoo keessaa of hin baasina. Nuti akka kutaa 11titti ol kaanee Abiyyi aangorraa buusuu hin dandeenya bar. Bakka jiru maraan Arsiin, Harargeen, Jimma isin ati Jimmaan keessaa baasi fakkeenya. Kutaan 11 kuyyoo ol ka'ee edan abiyyi dura dhaabate eessa dhaqa abiyyiin? Garam socho'a. Isin ammoo gaafa sana eessa dhaquu barbaaddan? Haasa akkasiin haasa'amu. Jimman hidhamtu maal Jimma mana hidhaa guutteen jirtu ijoolleen Jimmaa? Suudi Arabiyaa keessa guutteen jirtu? Biyya keessatti mana hidhaa mara keessa guutteen jirtu? Daa'imummaa keetiif jecha kana dubbatten akkasii si fudhadha. Saniin olitti waan biraa isin hin jedhu uummata Oromoo dhiifama gaafadhu ati. Ummata Oromoo dhiifama gaafadhu. Abiyyiin Oromoo jedhi waan barbaadde sun sirrii. Oromoodha abiyyi. Badii dalagaa jira Oromoo ajjeesaa jira suni waan biraati san keessa hin galina. Oromoo miidhaa jira san keessa hin galin. Garuu obboleessa kiyya dogoggorra ati dalayde ummata Jimmaa akka waan Oromoo ta'inii tokkotti nutti argisiifte jechuudha.
maal jechuu jimman hidhamu jechuu itti akka hidhaa jiru kana Oromoo kaan maaf garaa sin nyaanne shi te indo goggorina inde ijoolleen jimmaa har'a akkanatti abiyyi jettan kuni isintu achi kaaya abiyyi mee bakka fakkeenyaaf jecha kiyyaan jedhe kana namni sappoortii gootan dhabamuun jiraachuun mala abiyyi isintu aangoo irra kaayee xaqlaa ministeerii godhe isintu wayyaanee kuffise kophaa keessan wayyaanee dura dhaabattanii abiyyi malee namni biraan ta'u jettanii achi kaattanii no injiru wanni akkasii waliin qabsoofne waliin wareegamne waliin abiyyi achi kenne abiyyiin nu maratti balleesse Oromoo hunda miidhe yoo miidhe waliin qabsaa'uu qabna malee waliin isa mormuu qabna malee inni ilma Oromooti jimmatti dhalatee kanaafuu jimma hidhamuu qabu jimma mana hidhaallee hin jiru jechi kiyyaan jedhe dogoggora garuu kiyyaan fakkeenya ijoollummaa qaba bilchina siyaasaan qabu waan hin taanetu afaan isaatii bahe waan ta'eef kan akkasitti fudhadhaan isii tan akkasii fudhadha gara laafoon ammoo ati ammoo baay'ee balleessitee waan jirtuuf viidiyoo dalayde hunda kaasi gara laafoo wallaahi obbolummaan si gaafadha obbolummaan si gaafadha wanni ati dubbatte gonkumaa fudhataman qabu gonkuma kaasi dafii viidiyoo san isin lamaanuu jecha isin waan gootan irratti Oromoo dhiifama gaafadha ajandaa nurraa jijjiira saniin gara kaanitti koottu sii dhufa maal fiduudhaaf walii dhuftan isin lamaanuu tokko si dhahee takka dhooytee mana hidhaa seenuudha bar yookaan situ du'a yookaan isa du'a ka jiraate kunis jiraachuu hin danda'u mana hidhaatitti ol darbama yookaan lubbuun sillee ni baddi koottu sii dhufa yoo dhiira taate walii dhufnaan kunis hin dalagu obboleessa kiyya wanni ati waa fiddu takka illee jiru yookaan takkatti madhooyta lammaffaa si dhayaa sadaffaa poolisiin dhufa isin lamaanuu mana hidhaa seentan saniin gara kaanitti isin keessaa yookaan nam tokkoon ajjeesaa tokko mana hidhaa seenaa atis achumatti hin duutaa jechuu maali faayidaan isaa maaf jireenya keessan balleessitan siyaasa keessa maaltu sin galche jalqabuma siyaasa eegan beeyne siyaasa keessan galina siyaasa keessatti koottu sii dhufa akka isi godhaan hin dalagu akka isi godhaan nam takka yoo dhooyte uf dhooyte funyaan nama tokkoo dhooysite wayitii dhooytee funuunsite funyaan kee dhooytee funuunsite kanan irraanfatin sakandii sanitti poolisiin dhufee mana hidhaatis si darba yookaan achitti duuta yookaan biyya galta yoo lubbuu namaa balleessite ammoo bakka lubbuun teellee badde kan akkasi beekuu qaba kanaafi yoo dhiira taate walitti gadaabaanuu koottu kuni gonkuma fudhataman qabu kiyya ijoollummaa tokkana si godha tasgabbaayii waan akkasii keessaa bayi akka nama sirra yaada qabu tokkotti ergaa kana si dabarsa kiyya gorsa kana si gorsa koottaa yoo dhiira taatan hin jedhini namni tokko dhiirummaa si gajjiru hin jiru yoo kophaa keetitti humna qabaa nama kana takka hin danda'a jetteeyyu nama lamaa sadi ta'anii dhukkee sirraa kaasuun hin danda'a nama yooma humnaa iyyuu qabaatte fakkeenya xuncaa qabaanii irra nyaadha nan danda'anuu yoo ati jette nama lamaa sadi ta'anii shati si godhanii si geggeessuun hin danda'a kanaaf jecha habiibii namni humna isaa abdatee koottu naa dhufi jedhu hin jiru hin dogoggorin lammaffaa nama tokko guudhooyte carraa biraan qabdu mana hidhaa seenta malee kanaaf jireenya keen balleessine ati ijoollee lafaa dhufaadha ilma daa'ima dalagadhu akka namaatti jijjiirami siyaasa keessaa bayi dogoggora dalaydeef jimma hidhamaan jiru ka jetteef dhiifama gaafadhu balleessitee jirta isa ammoo abiyyiin ilma Oromooti abdiin jedheef san ummanni waan akkasii irra viidiyoo waraabdan hundi keessanuu dogoggortanii jirtan abiyyiin Oromoodha ka jedhe abdii qofaa miti hayyoonni Oromoo hunduu jedhaa jira nutis jennee jira aktiivistoonni hedduu feesbuuk kanarratti abiyyiin Oromoodha jechaa jira hojiin isaa Oromoon fakkaatu jechuu ni dandeessa garuu abiyyiin Oromoo miti jecha jedhu jecha abdii irratti komii isin dhiyeessitan an kana gonkumaan fudhadhu isinii galee kanaaf jecha isin lamaan Oromoo dhiifama gaafadha gara laafoo fi kiyyaan jechuudha wallaahi dogoggora guddaa dalaydan balleessitanii jirtan baxaamitti saba kanatti dee Oromoon jimmaa inni hidhamtu ka kiyyaan jedhe dogoggora gara laafoo ati waan ati dubbatte hin dubbadhu saninuma hin dubbadhu baxaamitti naasaazani ganama kana viidiyoo gara laafoo argee hedduu itti aareellee hedduu gaddeelle kanaaf isaan lamaan kun akka dhiifama gaafatan murteesse jechuudha kanaan gara kaanitti abdii ajandaan godhatinaa isiniin jechuu barbaada ijoolleen Oromoo guutuun na dhageeffadha ani hamtuun dubbadhu Oromoo dhugaan jirtu tana abdii ajandaan godhatinaa abdiin ka jedhe abiyyiin Oromoodha jedhe sun rakkina takkallee hin qabu caffeen raamis dheengadda abiyyii faarsaa jira goonni akka isaan jiru jedhe artistiin keenya Kadir Martuu dheengadda dubbatee ture Nasriin Alolee dubbatee ture abdii ajandaa godhachuun qabdan ture suni dogoggora akkasitti kaaya jecha kiyyaan dubbatee Oromoon jimmaa gonkumaa hidhamtu jedhe san isii tana kiyyaan dogoggora dubbate waan ta'eef kiyyaan dhiifama gaafatu gara laafoonis viidiyoo isaa kaasee jilbiiffatanii dhiifama gaafachuu qaban Oromoo ka itti balleessitan kutaa tokko yookaan isin lamaanii mika waliin balleesse kanaafi ani kanuma jedhaa ijoollee kana lamaan irra jabeessaa akka isaan dhiifama gaafatan godha
dhimma gandummaa keessaa bayaa inni taaptaap godhaa isin galchaam taaptaap namoota tartiibumaan ol isin naqa taaptaabii godhaa gaayis isa kana Oromoo wanti jirtu kana dhugaan biraan jirtu tanaan alatti hayti biraan jirtu kanaan alatti dhugaan isii tana dhugaan ilmoo waaqaati dhugaan ilmoo waaqaati sigalee Ahmad assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتا؟ جرتا كم نجا؟ جرة قال ربي أكمل. والله الحمد لله. واي كي يارتي دبّا جرتا جل كابو مرتي ونسيم بيكو كابدنو يروجي ممانچون كورفا مكيستي جل كابا يرو نما براتو نما توكا يرو إفسا جولن جمّا كنيته واني إرادة دبّتا مسي نافنجل لي كايون كيسريس والله يرو كانا تكرو نما nasin betta gochachi ma hojjechaa turta garuu immoo kitta kiyyarratti naan taane maaliif yoo jettesi kiyyaan akkuma beekamu ijoollee Jimmaa guutumti kutaan biraa guutuunu Oromoo miti jettaniitu ati mataa keetti jechuu baattus jedhameera bakka kutaan hundinuu waan jedheefi yoo qobaatti kutellee kiyyaan kutee yookaan ani ijoolleen keenya hidhamaan jirtu yoo maarree jedhes hidhamu sadiisusi warratti jechuudhaatus kuni warratti sun qabu yoo jedhes maaliif jennaan isin Oromoo miti yuunoon jedhaata waan ta'eef nama yaada qabu keessaa tokkodha jecha kiyyaan jedhe kanarratti akkamitti ilaalta Oromoo Jimmaa hidhamaan jiru ka hidhames ammoo mana hidhaa naa obsi minuutii godhadha maalifi waan kun nagari qabu haasa'uu deemna wal arrabsuun hiikaa kan qabne waan beektu jechuudha nuti dogoggora jiru hundaayyuu dura dhaabbadhaan amma jechi kuni sirriidha yoo ati jette ani gara kiyya Oromoodhaaf dhiisa Ahmad dhugaa sitti ba wanni martuun dabra aangoon irra jirtuun dabriti beekadhu nuti Oromoodha garuu beeki yoo Oromoon Jimmaa dhugabatti hidhamaan jiru jechi kiyyaan jedhe sun ani jecha abdiin jedhe gonkuman komanne warra abdii dura